harma muraa dhimmi morma muraa garuu Oromoo takka godhaan akka kiyyetti sinigalee mee akkasitti hin beeka. Okay. Jimma biyya yeroo jalqabaatiif seenaa Itoophiyaa keessatti nama seenaa haasee jedhee barreesse biyya Ahmadiin Jabali. Ahmadiin Jabal haaseen rakkoo inni haaseen jechuudha rakkoon inni biyyoota Oromootii fi Musliimarraan gahaa ture nama takka lama jedhee barreessee ture. Oromoota Walloo Booruu Meedaa irratti walitti baasanii amantii kiristaanaa akka isaan qeebalan humnaan godhanii yeroo kanatti ummanni naannoo sanii maal jedhaa ture beeyta wallahi taabutaachin gabbaa wallahi naga maashaallah naga maariyaam naat maaliif muslima turanii dirqamaan amantii kiristaanaa akka fudhatan isaan gochaa turan kana seenaa kana yeroo jalqabaatiif namni barreessee kitaabaan lafa kaa'e Ahmadiin Jabal jedhama. Lammaffaa Minilikiin harda kitaaba kanarratti yaa Minilikiin harda Jimma keessatti hoteela keessatti nuuf fannifamee jedhu kun ummata nama jibbiinsa amantii qaburraa ka'ee maskiida dhaqee maskiidatti fincaanii rabbiitti dallanii addunyaa kanarratti qomaa ta'ee ajaawee nu hadda Minilikiin kaasnee waa'ee isaa haasa'uu miti inni reeffa addunyaa kanarratti ajaawee du'e garuu ijoolleen isaa barri Minilik sun isaaniif bara gaarii ture ittiin nusaamaa turan ittiin nurgachaa turan qabeenya keenyarraa buqqisaa turan Oromoota tuulamaa naannoo Finfinnee ittiin buqqisaa turan qabeenya keenyarratti abbaa tahaa turan. Kanaaf nuti ni jibbina isaaniif immoo barri sun bara isaaniiti afaan isaanii nurratti fe'anii aadaa isaanii nurratti fedhanii biyya keenya Oromiyaa ofiin of bulchinu hanga mootii abbaa Jifaaritti qabatutti ofiin of bulchinu biyya keenya yeroo itti diigamte zamana Minilik san kanaaf Minilikin ni jibbina ijoolleen isaanii immoo Minilikin ni fedhu ni jaalatu kanaaf waa'ee Minilik nuutiif madaadha isaaniif gammachuudha nu kanaaf Minilikin jibbina keessatti iyyuu biyya Jimmaa biyya muslimni itti baay'atu biyya Oromummaan sabboonummaan keessa jiru keessatti biyya Finfinnee keessaa siidaa isaa buqqisuuf yaallu keessatti siidaa biraa nutti dhaabuu jechuun nama Minilik jedhamu seera biyyattii keessatti naannoo Oromiyaa keessatti akka maqaa Hitleritti nama Minilik jedhee ilma isaatiitti baasu akka hidhamu akka seeraan gaafatamu gochuuf deemamu keessatti akka haarahaatti siidaa Minilik ijaaruun faarsuun kun eessaa nutti dhufe keessattuu Oromiyaa keessatti. Kanatu gaafii nuti ta'ee namoonni gaafii garagaraa kaasu malee jibba Jimmaa namni qabu hin jiru nuti raayyaa abbaa mancaanii jaalan qabsaa sabboonaa nama sodaan nama of duban deemine nama fakkeessine nuti Ahmadiin Jabal ni jaalanna nama fakkeessine qabsaawaa amantii isaatiif sabboonummaa dhugaa nama qabu nuti Oromoo sabboonaa eessattuu haa dhalatu kutaa kamirraa haa ta'u nuti jaalanna nu namni ni jala deemnu bakka ganda keenyatti ka dhalate gowwaa osoo hin ta'in beekaa eessattuu dhalate beekaa Oromoof quuqama qabu sabboonummaa ka qabu nama quuqama isaa saba isaatiif qabu eessattuu haa dhalatu jala deemna ni jaalanna ni faarsina ganda kamittuu keessatti nama waan Oromoo xiqqeessu waan dhugaa Oromoo balleessu dalagu gandi kamuu haa dalagu ni qeeqa Jimma teenya nuti miti Oromoon waliin qabna Jimmaan Adaamaa akkuma waliin qabnu Finfinnee akkuma waliin qabnu Awdaayeen akkuma waliin qabnu Jimmaanis waliin qabnu yoo Jimma rakkoon tokko Jimmatti gali namni Jimmaan hatu tokko Oromoo hatuudhaaf malee nama Jimmaa sanatuudhaaf miti gadeemu so akkanatti nu hubadhaa malee mucayyoon tun Aqilaa intuqina kanuma jechuudhaaf no akkasi wanni nuti ani raase jaalalaa fi malee jibbaa fi miti Jimme ko Oromooti jeeti akkamitti gaafa san dhageeffadhu Ahmadiin Jabal kitaaba Ahmadiin Jabal barreesse sanitti waan Minilik godhe irratti waan barreesse irratti hedduu kitaabni sun hundi akka magaalarra hin gurguramne godhu turan ni beektaa qeeqa guddaa irratti ta'ee ture. Dhugaadha. Ture isin warri namni seenaa hin beekne nama darragisee hedduu ni beektani seenaa baradhaa dura seenaa dubbisa isin galee miti saniif wanti kun godhamuu hin qabu akkamitti nuti akka Oromoo tokkotti wanni amma asanu bar Minilik qofaa miti aseen guututti aseewwan guututti tarraanii jiran jechuun si galee miti kun arguun nama gaddisiisa bara mormi nurraa murame sanu mormi murame gana amatti akkaan taane engadduma mormi keenya nurraa kutame isin galee miti kun akkamitti taa dubbachuu qabdanii nuti isin cinaa dhaabbanna jechuun immoo Jimma jibbitanii nama jechisiisu kuni siyaasaatti daldalattan siyaasaan kun immoo dhaabbachuu qaba ummata waliif ficcisiisuu taate waan ta'eef wanni kun dhaabbatu qaba akka hiyyatti Isaaq
yaada gaarii kaastee maakii kiyya yeroo hundaa'u ishuun ati ajandaanti qabattee dhuftu umrii kan kee kanaatti yaada guddaa qabattee dhufte yaada gaariidha. Qeeqa namaa dhugaa qabadhu malee qeeqa namaa sodaatin namni waa dalagu ni qeeqama. Namni dhugaa dubbachuudhaaf yaalu ni qeeqama. Wallaalaa baay'ee qabna. Saba kaminuu keessa saba dammaqee waan hundi galee fi tarkaafatu jira. Saba dammoo hin dammaqin gowwaatu jira. Biyyuma kaminuu keessa saa bakka lamatti qoodama manni keenya kun. Eessattuu haa ta'u ganda kaminuu keessa haa ta'u Arsii ta'e Baalee ta'e Shawaa ta'e Boorana ta'e ganda kaminuu keessa nama dammaqee jira. Nama dammaqee wajjin dalagi nama dammaqee wajjin deemi nama hin dammaqin gadi si harkise wajjin dagadhu bira dabri maaliif inni jiidhaadha. Ati ni gubatta osoo isa laaltu nama si wajjin madaalu wajjin deemi yeroo hundaa'u akkasitti deemuu dandeessa. Kan lammataa kan jechuu fedhu ammallee irra deebinee wanni kun nu galchu jennee callisuu ni dandeenya. Jimma keenya walitti qabna. Akkuma Adaamaa walitti qabnu, akkuma Finfinnee walitti qabnu, akkuma Odaayii fi Diredhaa walitti qabnu, Jimmaanis walitti qabna. Magaalaa nu jaalannu magaalaa Raayyaa Abbaa Mancaa keessatti, magaalaa nu jaalannu magaalaa Abbaa Jifaar keessatti, magaalaa nu jaalannu magaalaa Ahmaddiin Jabal keessatti, Aatseen nutti goobee fiidaa isaa nuuf fannisuun nu guba. Keenya walitti qabna magaalaa kana. Jibba keessan hin qabne Oromoo, osoo jibba keessan qabaan hin dubbanu. Nuti rakkoo kutaa wajjin hin qabnu, nuti rakkoo ilaalchaa nama gadi nu harkisu, nama Oromoo gandaan qoodu ni jibbina. Ijoolleen xixiqqoon smart taatee isaa kanatti as baatee isin afoo dhaabattee yoo isinitti dubbattu maalidha rakkoon isaanii jedhaa yaadaa malee jalqaba nama irratti quba hin qabina. So nuti yeroo hundaa'u akka Oromootitti Oromoon tokko bakka dhalatte ilaalu Oromoo ta'u qofaaf nafxanyaan kasi ajjeestu kan morma sirraa murtu kasi xiqqeessitu. Isaaniif Minilik gooftaadha. Isaaniif Minilik zamana gaariidha. Nuuf zamana rakkooti. Sirna gadaatiin bulla kan nu cabse isa. Abbaa Jifaariin bulla kan nu cabse isa. Kanaafiyyuu Minilikiin ni jibbina. Nuti Minilik nama du'e isan faarsinu sagalee isaa waan maqaa isaa waan beenu tortoree du'e addunyaa irratti ajaa'ee du'e. Garuu hardhallee nama isaan faarsutu jira. Zamana kanatti illee nama isaan faarsutu jira. Ilaalcha san sammuu isaanii keessaa balleessuuf waa'ee Minilik dubbanna malee Minilik gilgaloች biyyaalatti baratanii kan Minilikiin faarsan kareeffa Minilikii suduujan inni akka maleekaa rabbii jedhanii kan isaa suduujantu jira. Bataskaana keessa guuratanii karaa irratti guuratanii mana keessa saqqalatanii Minilikii warra salaatu san qeeqna malee Minilik ajaa'ee du'e ajaa'aan. Seenaa keessatti rabbi ajaa'isee addunyaa kanarratti namni martuu seenaa isaanii beeka. Ajaa'ee tortoree addunyaa kanarraa boqote. So nama Oromoo keessatti seenaa badaa akkanaa qabu biyya magaalaa Jimmaa magaalaa Lalistuu magaalaa guddachaa jirtu san keessatti wanta akkanaa dalaguun wanti akkanaa dhagahamu nama qaanessa. So zamanni keenya zaman jaalanne jibbine biyya san keessatti hanga takka lee taatu nama keenya biyya bulcha osoo jennu Jimma ta'u Oromooti osoo jennu waan hin taane akkanaa faashinni akkanaa yoo deemu callistanii ilaaltuun qeerroon Jimmaa adda dureedhaan as baatanii dubbattanii mormachuu dhabuun keessan maa dubbattaniidhaaf nama qeequun keessan namatti dhaga'ama. Ijoolleen smartiin akka Fu'aad akka Abdii ijoolleen as bahanii dubbatanii jiru ni beeka. Xiggaadhaa miti. Isaanii sagalee ta'a isaan jajjabeessa wanni kun akka jijjiiramuuf irratti dalagaa kuni fiidaan isaa akka Finfinneetti dhaabatee hoo boqqoo sa'aatii nu yaannutti buqqisuu sa'aatii nu yaannutti fiidaa biraa magaalaa Oromiyaa biraa keessatti ijaaruun sheem. Kanaafiyyuu kan akkanatti naa hubattanii barbaada waa balleessineef dhiifama godhaa mucayyoo sana garuu cimtuudha. Ajandaan isin qabattee dhufte yeroo maraa'u ajandaa gaariidha. Sabaaf quuqamtii of caalaa saba kanaaf yaaddii maakiin nama jajjabeeffamuu qabu malee namatti dubbatamuu qabu miti. Kanaafuu jajjabeessa annaasaa isinitti dheeresse dhiifama naa godhaa kanuma jechuudhaaf maakee. Yoo rakkoon qabu ani yeroo baay'ee wanti namni hubatu hubannoo namaa garaagara. Oromoo yoo ammaa kumaan jedha kolfa keessa moluun na gubattee jedha yoo ammaa kun. Wanta dhufeetiin jedhanu ijoollee Oromoo kunniin yeroo baay'ee yoo tokkoof qoosaa tokkoof galu yoo tokkoof miidhamaa ammoo tokkoof faayida. Tokko hin taane yeroo baay'ee sababni guddaa inni tokko kana ammoo ijoolleen baay'een kan afaan Oromoo dubbatan ta'anii saba biraa ta'e hin beeku. Minilik akaakayyuu keenya fa'aa warra jedhantu jira jettanii. Dhiibama jecha isaaniitti nu kolfisiise. Ana namni seenaa irra barreesse namni nuun dura beeku warri seenaa irra barreesse badummaa nama kanaa himan. Okay?
yookaan gaarummaa isaanii gaarummaa inni ummata Itoophiyaati godhu maali? Saba tokko miidhee tokko ol kaasuuni saba isaa saba gara biraa miidhee saba isaa ol kaasuuni kun namaa miti sinigalee. Ani kutaalee Oromiyaa godinoota Oromiyaa illee keessatti kutaa kiyya ol kaasee kutaa biraa kaga qabu ta'e annamaa miti akka namaatti ol hin fudhadhu jechuudha. Okay. Amma si dhaamsi tokko jira amma nagahee dhaamsa Qamar Yusuf nafxanyaan ajjeesuudhaaf barbaadaa akka jirtu Oromoon kana durallee viidiyoo dalageetiin jira. Qamar Yusuf akkanumatti saba tokko malee xamadamee jira maaliifi tokkoffaa wanni inni akkanatti barbaada sirba laali ijoolleen miiliftuuni bara kana keessa bara Abiyyi kana keessatti humna jabeeffattee jirti. Dhugaa walitti himna. Humna akka malee jabeeffattee jirti. Artistoota kana dura waan biraa dubbatan hunda barbaadaa jiran. Jecha miilik bineensaa jee amma wallee reefuun tana bareessan sanirrattii fi waa'ee Finfinnee irratti waan inni dubbatee qaba. Jechuma kanaaf waan biraa miti. Amma isaan gizee nama ajjeessu barbaadan takiin immoo kararraa nama meessuudhaaf barbaadanii ajaddaa hin taane faadhaan kassaa jiranii isaa kan nama ficcisiisu jiru nama akka isaa maal jaanii ragaalee adda addaa ragaa kijibaa ragaa sobaa itti fidanii mana murtiidhaan akka deddeemaa jiran ammas bikka dalagaa isatti akka dhaqanii waa hedduu godhaa jiran uummanni ijoolleen natti himaa jirti asirratti saniifuu waa'ee kanarraa illee akka dubbannu artiistiin Oromoodhaa gizee doorsifamu Oromoon immoo usuu hin sinigalee kanarratti mee maal jedhu. Okay, asirratti yaada gabaabduu kennee bu'aa. Okay, wanni tokkoffaan maaliif Qamaritti xiyyeeffatame? Qamar waa'ee Minilik qofa sirbee sochallise ittiin xiyyeeffatamu. Nama keenya kadhatanii fi beelawee rakkatee du'u malee nama keenya ka waa dalagatee jijjiiramee fuulduratti as bahee sosocho'u abbaa qabeenyaa nama ta'u nama ofirra dabree Oromoo gargaaruu ta'u. Biyya takka keessatti siyaasni ikonomiidhaan hin taliigamne leenca ilkaan hin qabne bu'aa takkan fidu. Namoonni keenya fuulduratti bahuun namoonni keenya qabeenya godhachuun biyya sana akka dhuunfanu nu godha. Haga daqiiqaa kanaatti biyya sana akka dhuunfannu nu godha keessaa tokko ikonomiidhaan duubatti hafuudha. Abbootii qabeenyaa biyya sana keessa jiru tokko haga 20 tolaa kaftee Oromoon keessa hin jirtu. Tokkicha jiru dinkuu biyyaa baasan itti dulanii dookumentarii akkuma Qamar Yusuf irratti dalagame kanatti dookumentariin dinkuu dayyaas irratti dalagame biyya raariyaame dinkuu dayyaas ni yaadattu. Ammas Qamar Yusuf irratti dookumentarii dalagame ergee jiraan. Gurra kabalee na duuche jedha namtichi yas bahe mana kiyyarraa akkanatti dhufee Qamar Yusuf ibbaala akkanatti manarraa na buqqateetti jaartiin dullattiin takka fide dookumentarii kijibaa irratti dalaganii dookumentarii kijibaa irratti dalaganii dula irratti banaa jiru waa lama yookiin waa sadii barbaadu eegama qaballeessanii booda nama tokko eegama qaa isaa balleessee booda ajjeeftellee namni gaafatu hin jiru yookaan biyyarraa buqqisuudha yookaan hiisuudha kaayoon isaanii kana sadiin of keessaa qaba. So maalidhaa fi Qamaritti duluun kaayoon isaanii maaliif barbaachisee jennee yoo laalle Qamartu socho'aa jira. Akka artistoota Oromoo kaawwanii dhukkubsatee kadhatanii itti kadhatanii haa'u hin awwaalamu of xiqqoo jijjiirama mul'ise. Xiqqoo of danda'e xiqqoo waa godhate Oromoo waa godhatu hin jaalatan Oromoo ol jettu hin jaalatan ebaaben Magdal ka'anaatuun hojjetti. Boof ajjeesuun mataa dhaaniiti jetti. Oromoo keessa gootota ajjeesaa turan. Oromoo keessa hayyuu ajjeesan. Oromoo keessa abbaa qabeenyaa ajjeesan. Nu anaaf si girrisaa walitti dhiisanii nama xiqqoo wayyate mataa keessa hodhan walumaan ijjina malee jijjiirama fiduu hin dandeenye. Nama xiqqoo wayyaahe mucaan kun gandatti lafa fudhatee maangoo burtukaana waan adda addaa gadi bu'ee baadiyyaa keessatti oomisha. Ofii isaatii osoo hin ta'in namoota kumaatamaan carraa hojii uume Qamar. Jijjiirama mul'ise. Digalee miti. Nama akkana arguun fedhan Oromoo jijjiiramu arguun fedhan ijatu isaan dhiiga. Oromoo abbaa qabeenyaa ta'e arguun fedhan. Kanaaf Qamarratti dulli baname kanaaf sababa kanaaf rakkoo biraatiif miti. Nuti immoo eega du'ee booda iyyuun boohuun faarsuun haa caaluuf